فدكو والله دوغادا وغاجا اندرا والله ريالكم دغدمي سدي ترغي مننا بيتي جدي اچومان نكادي والله ريالكم دغدمي سدي جچون اكيرو حماتي مليونه تقطقا شنتا والله سلاي ينسبين وين يا ربي كفتاكو والله ينسبين كان ما في ديسا موغا كيسا تسبدتانان سموتينكي اسينفت يغدست ان وغا Mana tokko jedhee nyaadhuun dhugu jedhee lafa bitadhee mana ijaarradhee akka namaanis gaafa qoxaariin galuudha kaartaan ilaalamu maqaa obboleessa koo warra qabaa ilma qabaadhaan keessa hin jiru ani hin jiru keessa achumaan ani inko akka nama maraati qubaa koo walii gadi zimmedhee aramni hojii natti himte hojii arabaa kana tokko hojjedhaseetu walii gadi zimme mana waggaajaa sababa sanan ba'e mana waggaajaa hojjedhu Adaraa keessan qimamochee mana madaamii wantoota akkanaa kanarraa adaraa keessan ofii gadha. Wanta akkanaa kun nama muudamutu nama muudata. Hunda keessanus muudachuu danda'a. Warroonnis muudatu jiraachuu danda'a. Warroonnis hin muudanne immoo dhabamuu dandeechu. Garuu immoo of eeggannoo isin barbaachisa hunduma keessanii jechuudha. Akkuma viidiyoo jalqaba irratti argartan kana obboleettiin kee tokko riyaala 23 hiriyyaa shiit ergatteen boodatti immoo mana naabiti jetteen mana naabiti jennaaniin inni mana san hin binnee fi birrii san kaadee jechuudha. Hin kaade birriilee hin kaade manni sun hin bitamnee fi birrii sin kaade birrii san ergite jechuudha. Odoo birrii sun miiliyoona 1.5 ta'a jechuudha. Walumaa galatti hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa Waaqayyoo obboloota koo hedduu nama gaddisiisa. Ashama kam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi Waaqayyoon yaa baay'atu akkam jirtu ana boletti keessa nagaa gootuun qaba galata Waaqayyoo siin jecha warroonni haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa isiniin jedha. Egaa ka hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti isinitti agarsiisa irratti ijoollee kanarraa barumsa fudhatte jedheeti yaada. Anis irratti immoo gorsa isiniif dabala hanga dhumaatti viidiyoo kiyya daawwadhaan afeerraa kooti. Egaa obboloota boy nuti yeroo baay'ee nama amanuu guddannalleedha. Anumarraan kaasee nama amanuu guddanna. Rabbi dhugaa Waaqayyoo nama amanuu guddanna jechuudha. Nuti ijoolleen keessattuu qimamuchuu mana madaanii nama amanuu kana guddanna jechuudha shamarran jechuudha. Obboleettiin keenya tokko maal jettee birrii riyaala 23 itti ergatteeti hiriyyaa isheetitti jechuudha mana naabitii jettee mana wajjin. Mana san bituu fi jeet kaadee jechuudha. Hin kaadee agartanii birrii kan hunda cek gadhatee kaadee jechuudha. Birriin kun miiliyoona 1.5 ta'a yoo gaafa Itoophiyaa keenya deemee jechuudha. Micayyoon kun akkasitti birrii ishis dhabdee mana isaa isin dhabdee birrii isin dhabdee manni isin bitamnee fi birrii isin arganne jechuudha hin dhabde. Takkas immoo maal jettee ittuma dhiistee kan amma isheen ibsaa jirtu tuni waggaa 6 hojjedhee tananii waggaa 6 keessatti lafa bitadhee mana jaarradhee tananii gaafa kaartii pilaanitti naa ba'u jedhu manni ani maqaan kiyya keessa hin jiru maqaa obboleessa kiyyaa maatii isaa itti keessa jira isaan guutamee an akkasitti kasaaraa galee gubadhee wanna fuudhu wallaalee tanan ala bahee hojjechaa jira jette gubadhee jette waggaa 6 hojjette dhaggeeffadhaa walirraa barumsa nu ta'a jechuudha yoo nama walirraa waaqayyabatu taate jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godha. Akka ijoollee kanaa kan ta'a ijoollee kanarraa barumsa fudhattu jechuudha. Wal namni tokko waan tokko yoo ta'e gaafa waa ta'e walirraa barumsa fudhachaa deemtan. Innaa mucayyoon kun ala baatee dalagachaa jirti haa ta'u waggaa 6 dhabde sun mana dhabde sun illee ala baatee dalagachaa jirti. Kan immoo riyaala 23 dhabde sun illee itti dhiistee hojjetachaa jirti. Wanti gootu hin jiru carraadha. Maraachurra sammuu keetiin jeequrra dhiisu assaabuu dhiisudha baqa walumaa galatti jechuudha. Maaliif garuu wanti kun qusannaa sin barbaachisa of eeggannoo cimaa sin barbaachisa jechuudha. Waan akkanaa kan of eeggadha. Maatii keessan soo ta'e obboleessa keetti soo ta'e mucayyoon nama waggaa 6 obboleessatti argiteeti obboleessi immoo kan isaatiin maqaa isaatiin bitateeti maatii isaatti galfateeti waan hunda kaartee pilaanis maqaa isaatiin baafatee waan dirqir godhate jechuudha. Laa obboleessi illee tokko tokko akkana nama godha. Of eeggannoo godha. Garuu obboleessi namaa yaadu akkas nama godhu kan namaa yaadne akkas nama godha malee maatiin kan si yaadullee waan kee hin balleessu kan si yaadne immoo hin balleessa. Inna keessattuu nuti shamarran maal nuun jedhu seetanii namni tokko tokko kan sirriitti yaadne jechuudha. Shamarri maal gooti fudhattee wajjin heerumti fudhattee akkas gooti kan gandi nyaachisu kan maal jedhanii waan akkasii kana jedhu jechuudha namni keenya. Kun never wanta akkasiin danda'amu maaliif ofoo dandeechee warra maatii kiyyarraa yoo nuuf danda'ee bahe wanta maatii koo galchuu hin jiru humna kiyyaa hojjedhadhee fide waan ta'e kakkaatti qabadhaa isin jechuu barbaada. Haa inni biraa
adaraa keessan wanni seetti dhaamu adaraa keessan feeggadha birrii keessan sirriitti qabadha namatti ergitan beekadha lafa illee nama baarraa bitattan beekadha obboleessa keetisoo ta'e nama biraa jala godhadhu obboleewwan kee jala godhadhu haadha abbaa kee jala godhadhu yoo obboleessa keetti birrii ergita ta'e jala godhadhu akka isaa siidhaadhanii dhuguma birrii simma lafa sassiibitee dhuguma wanna hunda isaa ta'e wajjin akka kophaa isaan bichisiisa akkasuma yoo hiriyaa keetillee ta'e hiriyaa keessullee maatii kee obboleessa kee obboleettii kee abbaa kee jala godhadhu akka kophaa isaan bin dhugaa rabbii isin jedhaan waan akkasii godhadha maaliif waggaa meeqa xaaranii yoo gisee tokkicha kantu itti mataan biyya ormaa keessatti nama zooran dhugaa mucayyoon tu shaggeedha yoone Usoona ta'ee dhuma bakka kiyyaa buuse ani ofii keetiin beeku akkan ta'u jechuudha garuu haa ta'uti birrii baddee miti uumaa miti waaqayyo fayyaanoo namaa kenne riyaala 23 dhiisatti miiliyoona 23 fiduu dandeessi jechuudha yoo fayyaan ishee jiraate nagaadhaan lubbuun ishee jiraate jechuudha kanaafiyyuu of ajjeesuus hin deeminaa ofis hin jeeqinaati ammuma keessa waanuma qabadda san qabadha maatii keessa istoo ta'e maallaa hojjetan jettee obboleettii ta'e biraa gaafachuu obboleessa kee biraa gaafachuu obboleessa keetisoo ta'e maal hojjechaa jira maal irra jira mee natti maayittee gaafachuu yoo inni hin taane ta'e warraa qayyaratta maal kan isatti baata si gubattee isatti argitee inni si alaa balleessu jechuudha kanaaf of eeggannoo cimaa godha ijoolleen keenya baay'ee kan dogongoranii harka qullaatti hafan isa kanaadha jechuudha yeroo baay'ee jechuudha maatii keenya kan jenna maatii immoo yeroo maatii kan gargaartuu fi kan ofii keetii adda jechuudha hundi keessanuu garagara beekuu qabdan kan maatii keessan gargaartanii fi kan ofii keessanii qusattan garagara beekuu qabdanii jechuudha walumaa galatti kanaaf of eeggannoo isin barbaachisa abbuma agartanitti yookiin hiriyyaa kiyya jetteetis namuma oonlaayinii irraan hin jaallatti tokkottis qarshiin ergina obboleessa keetisoo ta'e namni obboleessa keessun amanamaa kan si yaafdu ta'e kan birrii keenyaas ta'e kan si yaadu kan birrii kee hin barbaanne kan akkati guddattu barbaadu yoo ta'e eeyyen gaariidha kan akkati hin guddanne immoo maalin gooti dhaltuu maalin gooti akkas gooti anatutti ijaarrate itti fuudha yoo jedhe ta'e never dogongora guddaadha eenyumaafuu atis innis kan itti fuudhu eenyudha kanaafiyyuu humna ofiitiin hunduu dalagatee jiraachuudha anis onna kiyyaana fide wanta obboleessi kiyya yookiin obboleettiin kiyya waan kiyya godha itti heerumtu yookiin itti fuutu yookiin itti fuudhu yookiin itti heerumtu hin jiru abadan maatii kosoo ta'e immoo yeroo qaba maatii kiyyootis wanna ofii koo godhu dhiisee kan deemu miti jechuudha maaliif gaaris ta'e badaas ta'e abbaa kee manaa wajjin walitti makattaa jechuudha gaafa fudhatte garuu maatiin kana namaan jaalanne maatiin jedhama maatiin akkana ati guddina kee hin jaalanne guddina keessattuu ijoollee biyya arabaa hin jaalanne maatii hin jedhamu namni akkasii jechuudha maaliif maatii ofii jechuun kan guddina kee barbaadu kan iddoo guddaatti akka ati waan guddaa argattee ittiin bashannantuu si barbaadu jechuudha innaa kanaafiyyuu of eeggannoo cimaa godhaa ijoollee shamarranii keenya kan biyya ormaa keessa jirru boruu maaliif takka gallee itti of haraf jennu qabaachuu qabna nama waasinuu ta'u qabaachuu qabna mana waasinuu ta'u qabaachuu qabna dhugaa isiniin jedha jechuudha ani yeroo baay'ee isinitti hima waan biraa dhiistanii lafumaa bakka bakkatti soo bitattanii isaa gaafa galtan gurgurattanii mana keessa maxxartanii bitachuu dandeessanii jechuudha guutee jira wanta akkasii sirriitti guutee mana bitattanii jechuudha innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya yoo yaada fi qeeqaa qabaattan koomentii irratti nu barreessaa mee maal jettu dosin ta'e hoo